Oromoo Walloo eessaa hanga eessaa qubatee akka turee fi jiraachaa akka jiru beektu? Hayyee akkam jirtu? Kutaalee darban keessatti waa'ee qubsama Oromoo dameelee garaagaraa waliin ilaalaa turre. Har'a ammoo waa'ee qubsama damee idda latiinsa warra Walloo paartii 101 irratti waliin ilaallu ta'a. Fuula kana follow gochuun eegala. Haaluma kanaan qubsama Oromoo Walloo yoo ilaalle immoo Walloo qabiyyee gosoota torban Wallooti. Maqaa gosoota torbanii kanaan kan moggaafamedha. Torban Walloo kun eenyu fa'aa akka ta'an viidiyoo koo idda latiinsa Oromoo Walloo irratti kaasuun koo ni yaadatama. Ta'us isin yaadachiisuuf jecha torban Oromoo warra Walloo isaanis warra Eebanoo, warra Iluu, warra Baabboo, warra Qaalluu, Laga Goraa, Laga Amboo fi Laga Iddaati. Seenaan waa'ee Walloo jedhamu akka qorattoota tokko tokkotti Walloo maqaa gosa tokko akka ta'ee fi jaarraa 16ffaa keessa sochii Oromoon gara kaaba Itoophiyaatti godheen booda kan moggaafame ta'uu kan ibsan ragaaleen tokko tokko jiru. Garuu ragaaleen barreeffamaa jireenyaa fi qubsama Oromoo jaarraa hirame kana dura kaaba Itoophiyaa keessa agarsiisu muraasa ta'ullee ragaaleen afooraa fi barreeffamaas akkasuma idda latiinsaa kan mul'isu Walloo jaarraa 16ffaan kanaan dura qabiyyee Walloo keessa qubatee akka ture ni himama. Biyyichis qabiyyee isaa akka ture afoolichi ni dhugoomsa. Duula jaarraa 13ffaa aga 17ffaa keessa osoo walirraa hin citin hordoftoota amantaa kiristaanaa fi islaamaa jidduutti waggoota 400 caalaaf godhamaa tureen Oromoon Walloo jiruu isaa waan jeeqameef kallattii gara waraanni hin jirretti namaa fi sa'aan socho'ee jiraachuun dirqama ture. Gara biraatiin immoo jeequmsa kanaan kan dandamatan itti makamanii achumatti hafan. Haaluma kanaan ardoonni Walloo keessatti argaman duraa kaasee qubsama warra achitti hafanii akka ta'e ragaan afoolaa fi barreeffamaa ni mirkaneessu. Kana keessaa barreeffama Arab Faaqii yeroo duula jihaad gabaasaa ture. Kunis warri Qaalluu kan jedhamu jaarraa 16ffaan dura naannoo Walloo keessa akka ta'ee fi Oromoo gosa Qaalluu akka gama Walloo ture ragaa guddaadha. Kana malees Arab Faaqiin barreeffama isaa keessatti Laga Boruu kan jedhamu warra Qaalluu keessatti akka argamu ibsee ture. Warra Qaalluu kan jedhamu gosti torban Walloo kun baha Walloo fi kibba raayyaatti argamu. Laga Boruu kan jedhame barreessichi heeree ture. Kan biraa barreessaan kun warri Qaalluu horsiisee bulaa qofa akka hin ta'in qonnaan bulaas akka turan ibsee ture. Yaadni kunis yeroo duraallee Oromoon horsiisee bulaa qofa osoo hin taane qonna akka beeku mul'isa. Ragaaleen walitti hiramanii fi kanneen biraa irratti hundaa'uun Oromoon Walloo jaarraa 16ffaan dura Itoophiyaa gara kaabaa fi jiddugala keessa qubatee jiraachaa akka ture dhugoomsa. Jarreen sirna gadaa haala ammayyaan tolfatanii deebi'anii waan cimaa ta'aniif warra duraan qabiyyee isaanii irra turanii fi aadaa fi amantii sabaa biraa fudhatan irratti dhiibbaa guddaa gochuun jijjiirama guddaa fidaniiru. Barreessaan biroo waa'ee gosa Walloo barreesse Siikoontiroosiin jedhama. Akka inni jedhuttis Walloon kan jedhamu jalqabaaf kan heerame bara 1581-82 ture. Itti fufuudhaanis gosti Walloo sadarkaa gosoota adda addaatti kan qoodame bara 1583 ta'uu hin oollee jedha. Bara kanattis gosoota jajjaboo akka turan ifadha. Abbaan Baahiree gama isaatiin bara 1593 kitaaba barreesse keessatti gosti Oromoo Walloo 6 akka ta'anii fi kan keessaa 3 Walloo dhugaa yoo ta'u kan hafan 3 immoo sadachaa jedhan. Walloo dhugaa fi sadachaan tarii kan uumame gurmuu Booranaa fi Baarentummaan uumamee booda ta'uu danda'a jedha. Karaa biraatiin immoo uummanni akkasii kun sababa adda addaa irraa kan ka'e gosti tokko turan wajjin socho'uu waan hin dandeenyeef yeroo adda bahanii uummatanidha. Gama biraatiin haaromsa gadaa keessatti heeraa fi seeraan buluu keessatti rakkoo uumamaa ta'uu kan danda'udha. Kanas ta'ee sana gosti tokko gara gosa xixiqqaa adda addaatti fottoqee mataa isaa danda'uuf yoo xiqqaate waggaa 200-250 fudhachuu danda'a. Tilmaama kanaan ragaan Siikoontiroosiin dhiyaatee fi kan abbaan Baahireen dhiyaate wal cinaa qabnee waggaa 250 duubatti yoo lakkoofne Oromoon Walloo jaarraa 14ffaan duraa eegalanii bakka qubsama isaanii ammaa kana qubatanii jiraachuu isaanii kan ibsu ta'a. Ragaalee kana irratti hundaa'uudhaan qubsamni Oromoo Walloo bakka Oromoon Walloo amma qubatee jiru yookaan immoo Walloo jedhamu kana ta'uu isaa kan ibsudha. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa jecha fuula kana follow, copy link akkasuma repost gochuun viidiyoo kana hiriyoota keessaniin ga'uu hin dagatina. Gama TikTokii akkasuma YouTube fi karaa Telegram irreen hordofuu hin dagatina. Waan daawwattaniif hedduu galatooma. Kutaa bilaa paartii biraatiin kan walitti deemnu ta'a. Galatooma.